Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo daawwattoota keenya akkasumallee dhaggeeffattoonni sagalee abdii. Har'as akkuma torban darbe waadaa isinii seennee turre keessummaa keenya addaa roga jireenyaa irratti isiniif qabannee dhiyaannee turre waliin deebinee dhufneerra torban darbe kutaa keenya isa jalqabaa keessatti kan walii wajjiniin haasa'aa turre muuxannoof mudannoo jireenya isaaniirraa kan nuuf qoodaa turan irratti dabalataanii waa'ee maatii irratti tu haasofnu hariiroon maatii attamitti dhaloota taanu riqicha godhee ceesisuu danda'a ka jedhutu haasofnu sababa yerootiif adda kunnee turre har'as kan na wajjin turan egaa mata duree sanaan na waliin turuuf qophaa'anii kan na wajjin jiran luba Baabsoo Gammachuuti. Isaan Yuuniyeenii ba'aa Itoophiyaa keessatti muummee gorsa maatii qajeelcha maatii irratti kan isaan hojjechaa jirani dabalataanis hojiilee adda addaan qabu isa torban haasofnee turre har'a garuu bakkuma torbee dhaabnirraa kaaneetu itti fufna isinis nu wajjin turaatii ittiin eebbifamaa ittiin jireenya keessan qajeelchadhaa enna xiyyeeffannoon keenya har'a waa'ee maatiiti gara luba keenyaatti isin deebiseera isinis nu waliin turaa. Irra deebi'ee baga nagaan dhuftan inni isiniin jechuu barbaadaa dhugaa dubbachuuf torban sagantaa keenya sadarbe keessatti waa hedduu muuxannoo biyyoota garaagaraa ka argattan illee nuuf qooddanii aadaa hojii keenya illee akkatti jijjiiruu qabdu nutti himtanii dhaloota kanaaf immoo dhaamsa hedduu dhaamsaniittu egaa isa warri sagantaa keenya daawwatanii irra deebi'anii duuba deebi'anii argatu karaa YouTube yaada warri karaa reediyoo sagalee abdii nu dhaggeeffatan immoo poodkaastii keenya irra seenanii duuba deebi'anii akka nu dhaggeeffataniif asumarraan hin afeera warri carraan kun isaan darbe har'a irra deebine waa'ee maatii sana irratti cimsinee haasofna rogi jireenyaa keenya waa'ee maatiis in ilaallata waa'ee dhaabbilee sin caqasaa dhaabbata keessaa moogaa maatiin isa guddaadhaa miira isa hangafaa kanaaf irra xiyyeeffannoo keenya sarara goonee haasofna torbee akkuma jedhe waa'ee hariiroo irratti haasa'aa turre hariiroon sun dhaloota ittaanu riqicha ta'e ceesisaa ettanii fakkeenya daa'ima keessanillee ka amma biyya hambaa jirtu nuuf caqastanii waa hedduu nuuf kaaftaniittu waaqayyoof galanna ta'u sanarraa barumsa hedduudha ka qooddanne egaa har'as sanuma wajjiniin ol qabsiisee waa'ee aadaa hojii isin nuuf caqastan kan yeroo darbee sanarra xiqqoo itti fufuu barbaanna irra deebine waa'ee aadaa hojii keenya gabbifachuutiin ol qabsiisee maatiin dhaala hojii dhaalchisuu qabaanuun jettanii turtan hinduutu ijoolleen yoo hojii hojjette kanaaf hojii qoqqooduufitu nurra jira waa haa hojjetanii hojjetaan isin bira jiru ka'arra daa'ima keessan tajaajilu biran jiru ijoollee keessan tofuuf jiraata jettanii dhaloonni ammaa xiqqoo kanarraa waan fagaachaa jiru natti fakkaata anaaf sodaa kooti jabaannee aadaa waa hojjechuullee hin qabnu inni baratu barumsa isaatti jabaa ta'uu dadhabaa irraa inni hojjetu hojiillee karuma kutaatiin sooromuu barbaada inni kaanillee hannillee kanumarraa dhufee abdii kutanii xuuxuutti dhuguutti qama'uutti jireenya abdii kutannaa keessatti kufuunillee maatiumti hundee jabaarra ijoollee isaanii irra dhaabuu dadhabuurraa dhufeedhe yaada isin kanaan ol qabsiistanii mee waan kana jabeessaati itti nu ceesisaa. Galatoo yaada gaariidha. Wanni hojii tunini dalagaan jireenya keenya wajjin wal qabata karaa hafuuraatiin illee fooniin illee yoo ilaalleetiin jenne waaqayyoo yeroo nu uumeetiin jedhu dandeettii wajjin nu uumeera dandeettii nu kenneera nama maraafuu dandeettii kenneera kan ittiin jiraatu kanaafi duraan dursinee ijoollee teennaa carraa kennuu nu barbaachisa akka uf arganiif waan nu barbaannu duntaane waan barbaadan waan jaalatan wayii qabaachuu wanti jaalatan maali jedhee gaafadha ijoollee yeroo wal geenneetiin jennu barattoota illee wajjin yeroo baay'ee dabarseera barattoonni kiyya amma asirratti kan argaaran na beekanii kutaa keessatti illee waa'ee hojii kana yeroo hundaa hin kaasa cheerchii irratti illee waa'ee hojii kana hin kaasa namni amala gaarii hojii hin qabaanne kiristaana jabaallee ta'uu hin danda'u ufiillee jiraachuu hin danda'u kaafuuraalee namarraa eeggata
hin dubbifatu, hin kadhatu. Ka fooniillee ammoo harkuma namaa eeggachuuf deema. Kanaaf yeroo hundaa gargaarsa yaada jedhu. Waaqayyo garuu dandeettii guutuu wajjin na uumeera jedhee namni tokko duratti amanuu isa barbaachisa. Waaqayyo karoora malee eenyuun illee gara lafa kanaa hin finne. Harka namaa irraa akka barbaadu akka namni na gargaaru nama hidhatee na uumee hin jiru Waaqayyo. Ufumaaf na uumeera Waaqayyo. Kanaafi Paaster Baabisoon biraa hin jiru. Na fakkaachuu danda'a malee ana ta'uu hin danda'u. Waaqayyo ana karooraan na kaa'eera. Bakka an guutuu qabu wayi qaba. Waan kana ijoollee keessa ijaaraati deemuu qaba. Inni kun ammoo kun ammoo waan guyyaa tokkoon ta'uu hin taane adeemsa jireenya muka dabe tokko yoo hin cabsa hin sirreessa yoo hin caba malee hin sirraa. Guyyaa tokkoon yoo jalqaba irraa ta'e ammoo maal ta'a? Wanti kun kiyyuma hin danda'a. An hin danda'a. Wanta kana Waaqayyo na gargaara. Ka jedhu yoo of keessaa qabaate Phaawulosiin fa'aa hin argitu. Waaqayyo namoota danda'u, namoota dandeettii qaban, namoota ugginsa qabanitti fayyadamu. Malee lallaaftuu mootummaan illee hin barbaadu. Namoota lallaaftuu waa amas. Namoota hin fedhu. Gorbaattii isaan jedha. Baliyyee isaan jedha malee nama ammoo waa kanaafuu waan kana ijaaraa fiduu nu barbaachisa. Waan jijjiiramuu qabu completely mana keenyarraa eegallee amma maruu yoo mana ofiititti jalqabeetiin jedhee biyyi guutuun akkasitti ta'a. Halkan tokkoon miti garuu ammoo adeemsaan amma haga biyyatti deebee jedhe waan baay'ee na gammachiisu argaa jira. Fakkeenyaaf Finfinnee fudhadhu. Finfinnee qara maal fakkaata? Karaan irra deemtuun hin jiru ajaan isaa maali rakkisa. Harkumaanii kunoo tolfannee meema bareedeemi. Nama biraati biyya biraati dhufee tolche. Numatu tolcheemi. Amma hoo meeshaa karaa irratti qoshaashaa maalii gatuu waan kanneen biyya ormaatitti daa'imman akka gattu si dhoggiti. Maali biyya kiyyaa maaliif gataattaa waan kana waan hamaa kana maaf lafatti gataattaa jettee si qabdi si dhoowwiti. Akkasuma immoo security illee dabalatee nama jaaree kunnaan galchuu hin jedhan. Ati naannoo tokko yoo dhattee naannoo sana kan hin taa'in achis si argani waan si maalalchiisu poolisiin qaata dhufe. Eenyutu ittime warra mana jiru san dulloolee mana hafeet mana taa'u foddaa irraan qilleensa fudhatu argite isatu argeet himeera jechuudha. Kunnaan galchu jechuun beekan biyya ofiitiif biyya dirqama isaanii ba'an. Nu biyya keenyan jaalanna jenna. Biyya kan kee yoo ka jaalatu ta'e maaliifi waan biyya kan kee miidhu hojjetta. An biyya kiyyaaf du'aan akkana ta'a yeroo baay'ee haasa'ama. Biyya keenya ka jaalannuutii bee dhibamaa kenna doktoroonni kenna seeraan yaalan. Mana yaalaa deddeemi ilaalee amma fakkeenyaaf. Nu bakki nu jirruuf bakki hawwaaru fagoo walirraa jira. Karaa kana deemnee jechuufi achi ga'uufi hin dandeenya yoo Waaqayyo nu gargaaree nullee kutannoo qabaan hin dandeenya bakka san ga'uuf. Kanaaf fakkeenyaaf biyyi keenya amantaa kamiinuu fudhu uumatee jaba keessaa waan tanatu qeera darba. Biyya Awurooppaa biyyi gariin maali waan hin jiruu jedha. Afaanumaan ka dubbatan ani an dhaga'ee hin beeku achitti garuu hin arge. Kutama keessa barsiisan maan kenna waa'ee waan hin jiruu dubbate. Ani bakka oduman beekin miira keessa galeeti maqaa waaqaatiin jedhee bakka akkana ta'a jedheeti. Achi damuu meena hubachiisi jettee waan hin jiraa. Akkana jedhee yeroo koronaa san achi ture yeroo koronaa san ani Awurooppaa ture yeroo san akkana of eeggadhaa kun ta'uu qaba. Godhuu qabna ufii waan illee jira waa kadhataa irraa inni nu gargaaraa jedheen jennaan hin ta'u jette waan dheessa jiraa jette. Waan kana wanti fideef maal isaan waan hin jiru jedhanii weeraas maal hin hatan hin kijiban hojii ufii seeraan hojjetan ufii waan hin jiru jedhan. Biyya keenya koottu biyya sanitti maallaqa meeshaa bakka kaantu jira yoo makiinaa keessatti hafe bakka san fiddee kennitu achi poolisiin atillee dhattee gaafatteet gaaf tokko wanti akkana jalaa badeera kunoo jedhanii fuudhanii si kennan
yeroo baay'ee na deebisaniira moobaayilii jettamu maallaqa wanti meeshaan kamiyyuu bakka kaantu jira hin tuqan waan nama biyya keenyatti amantaa qabna jenna barsiifna ofii ammoo baay'ee na gaddisiisan amantootumarraayyuu kaaftee yoo laaltu amantootuma keenna ka jennu kamiyyuu haa ta'u biyya keenya martinuu waan hin jira jedha bifa haa waaqeffatu malee ofii ammoo meeshaan hin bada namni hin du'a hin hatamaa maaliif ta'a isaan onnoon qaban feensii yookiin haxirii dallaa hin qaban meeshaan diida ta'a namni tokko hin jiru itti deebita torbaan geetteellee itti deebita dhaabdeet konkolaataa irraa yoo karaa yoo nu dhiyu konkolaataa karamarraa qabnee achuma keessa irra namni inni tokko hin jiru ofii amantaa qabna jedhe manni biyyi keenya wanti na gaddisiisu dhugamaan sin jedhu inna nu wanti dubbannuuf wanti jiraannu garagara ka gorsullee oltajii irra bahi ka maatii keessaallee akkas maatii mana keessatti atini mana kan keessa nama hamataa nama mana keessatti kijibaa ijoolleen tee maal taate kijibduma taate ijoolleen tee maal hattuma taate attamitti hanna jedhaa yoo maatii haadha manaa kan ta'e waliin kamara ijoolleen tee baatee hattuma taate hin ta'inaa jenna ofii ammoo no bakka san hin jiru kanaafi wanti maatii baay'ee mootummaan illee irratti hojjechuu aadaan kamiyyuu namoonni waan kana dhagaaran biyya ormaa dhandhee wanti arginee jenne waan kanniini kanaaf aadaa hojiillee ijoollee teenna namni hojjete akka kabajamu barsiisuu nu barbaachisa yoo kanu nama mana qulqulleessu hojjattuu mana kennaa nyaata isii ka addaa kenninee fi uffannaa isiillee ka biraa bakki bultullee gadaanaa wayii yoo goonee fi jenne ijoolleen qulqulleessaa namni ta'e nama bakka abaarama nama gadaana jettee yaada iddoo gadaana jettee inni illee akkuma kennaa innis kennaa jennee nama nu bira jiru san waan ofii hawwinu akkas jaami sagaleen waaqayyo waan ofii hawwitu obboleessa keetiif godhuu qabda waan ofii barbaadu inni illee akka barbaadu inni illee fedha akka qabu beekuu nu barbaachisa kana godhaa ijoollee yoo barsiifne hojiin bareeda hojjadhaa namni hojjete akkanaan baay'ee namni hojjete nu beera koon kenna beektaa wama hojjannu arrabsina barsiisaa ta'ee barsiisummaan maal fayyada eegaan fayyannee maaf barsiisaa ijoollee ofiitti himaaraa beechumaan barsiisummaan hojii gadaanaa gaafa jedhe daa'imni sun barsiisaallee kabajuu ofiillee barsiisaa ta'uu hin barbaadu nu waan barbaannu hojjannu bakka hin barbaanneef bakka yaanne oolla rakkoo kanaaf ogummaa kennan jaalan anamma akkuma daa'imummaa irraa qabee akkas jedhaa guddadhe isin jedhe san waaqayyo fidee sarara ofiitiin na deebise sarara hojii kanatti na deebise uduu deebitee dhalattee maal ta'uu barbaadda naan jette nuti mongeela hojjechuu barbaadda carraa deebitee dhalachuu oduu kana sii kennamu ta'e kanaaf jaaladhee hojjedha bakka kanaaf hojii bareedaa akka ta'e tokkoffaa akka ta'e uf amansiise ijoollee tiyyatti hojii kiyya akka jibbaa hojjetaaru yoo katti dubbadhu ta'e maali abbaa gadaanaa abbaa hojii ofii hin jaalanne akka ta'e beekaatuma guddatti kanaaf chaalenjiin akkuma jiru ta'e rakkoon akkuma jiru ta'e atin waan jaalatteef jiraata yeroo garibee maallaqa nuufinnee waa hundaa maallaqaa wal qabsiisa maallaqa olaanaa maallaqa guddaa qaba maallaqa dhuuntaan hojii san dura jaalattaa yoo jaalattee hojjetaa jiraatte maallaqni waan itti aanee dhufu waaqayyo si eebbisa xiqqama kana waan uuma xiqqoon si eebbisa gammachuun jiraatta gammachuu qabda so hiddi gammachuu yeroo hundaa maateriaalii miti waa wayitii miti gammachuu obboleessa kiyya tokkotu jira na gammachiisaa dhaadhanaan jedhu maal inni maal arge hin beeku akkanumaan na gammachiisa maariyaan sitti maamaan si gammachiisaa ruyyaa waaqa qabdaa waaqatu si keessa jira gammachuu san kasi keessa kaa'e waaqa kanaaf gammadaa ta'a ammallee gammadu jedhaan itti fuuf jedhaan bakka naa bilbila gaafas abboodha maal akka ta'e hin beeku waatu na gammachiisaa ra'uunni akkas jenna yoo waaqa qabaanne jechuudha na miseensa mana kadhaa dooleetti maqaan isaa Daani'el jedhama baay'ee soddaa kiyya obboleessa haadha manaa tiyyaati
so hin gammada baqa gammachuu qabaadha naan jedha. Kanaaf anillee yoo akkas na dhagahu itti hima. So gammachuun waa hunda waaqayyoon qabaachuu. Yoo isa qabaanne jenna wanni kun waan itti aanee dhufu. Gammachuun gammachumatti dabalaa deema argite. So maatii irratti feekii waan ta'e yookiin ammoo waan fakkeessuu wayii diidatti uduuntaan jireenyi kee ka diidaatiif ka manaa maal fakkaata. Isuma diidatti agarsiistu manatti yoo jiraatte ijoolleen si jalaa baatullee ijoolleen si faanaa dhuftullee akkas taati. Kanaaf akaakayyuun kiyya hereeffaa jedhama. Maal naan jedha ture ijoollee ofii walitti qabee ijoollee tiyya tokko inni musliimaa beeke tokko waan namaan fuudhinaa jedha. Hin kijibinaa jedha. Dubbii namaan dabsinaa jedha. Dubbii namaa yoo dabsitan oduu isin manatti hin galle isin firrisee wanti isin dabsitan sun mana keessanii isin eegaa manatti galaa. Kanaafuu ijoolleetii yooma sadiin tana isinii dhaama jedhe. Waan namaan tuqinaa jedhe. Dubbii namaan dabsinaa jedhe. Akkasuma immoo hin kijibinaa jedhe. Kanuma isinii dhaama jedhe. Akkasumatti amma lubbuun hin jiru. Amma maatiin waan namaa hin eeggate waa'ee kijibaa jecha inni jedhe san. Kanuma bakka waan jabduu ijoollee teetii lamaa sadii yoo kenniteef ijoolleen sun sanuma taate. Ijoolleen ijoollee sanillee ijoollee teetiillee akkasumaan guddatti jechuudha. Kana waa lama argan. Takkaffaa lafa kanarratti illee waaqayyo nu eebbisa. Eebba arganna. Lammaffaa kamaraa caalu ammoo samiitti nu eeggata jechuudha. Asitti illee kabajaa qabda. Waaqayyo si kabaja. Nuura sirra godha. Gaachana qabaata. Bakka deemtutti hin saalfattu. Waaqayyo si wajjin jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana godhuun bu'a malee kasaaraa tokkollee hin qabu jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mee paaster duubaan isin deebisa gaa biyyoota Awurooppaa wajjin ol qabsiistanii waaqni jiru jedhanii barsiisanillee keessumaa baasanii hin dubbatu garuu sodaa waaqayyoo moo kan agarsiisu kan akka hatu kan akka kijibuu waan namaa balleessu karaa dalgaan namatti deemu wantoota kana immoo godhan jettanii biyyi keenya immoo faallaa isaati. Namni guyyaa hunda iddoo hundaatti waaqayyo akka jiru lallabaa manneen amantii gosa gosaan iddoo hunda jiru inatinaa hin ejjinaa namni kana dhaabii amantii kana lallabne illee hin jiru. Addatti immoo yeroo dhiyoo asii biyyi keenya kun baay'ina raajotaatiin guuteera. Kanaaf namoonni waa'ee aadaa hojii maatii dhaalchisuu kanaan ol qabsiisee namoonni dinqiidhaan jireenyi isaanii akka jijjiiramu malaalleedhaan akka guddatanitti amanaa jiru. Dhugaa haasa'uuf yoo ta'e ammatti immoo maatiin baay'een buukii baankii isaanii baatanii raajota bira deemaa waaqayyo asiin jireenya keenya jijjiiraa jedhanii. Egaa amma kun dhaloota amma jiruu fi ijoollee abbaan yoo akkas godha ta'e mucaan ittaanu hojii hojjedheen jiraachuu danda'a ka jedhu hin amanuu hin danda'u. Innis kadhachuun gaariidhaan waan gaariidha kuni dhugaa dubbachuuf waaqayyoon kadhachuun waaqayyoof akka sarratti hirkannu godhee nu uume uumamaan illee nu qobaa keenya namoota jiraachuu dandeenyu miti. Gargaarsa isaa nu barbaachisa garuu immoo hojjedhaatii jiraadhaa dheeraa wanta nu barbaachisu kanneen biroo kaa'eera. Garuu amma hawaasi keenya aadaa akkasiitti kufaa jira. Deemanii kadhannaadhaan miiraakiliidhaan malaalleedhaan ikoonomiin isaanii akka jijjiiramu wantoonni adda addaa akka jijjiiramu barmaati akkasii biyya keenya keessatti guddachaa jira. Kadhannaa iddoo kanaatti yoo na dide iddoo akkasitti naasirra ta'edhanii yoo naqamtee dhibee gara hawaasaatti yoo dide iddoo biraatti deemanii kadhachiifachaa jiru. Waan kana maal gootu waldaan maal gochuu qabdi kana wanti isin gorsitan maal tira? Yaa waan gaarii. Inni kuni amala jijjiiratee dhufe malee dur maal jedhanii qaalluu jedhani. Warra amma nutti mane namaan guddoonni warra ibidda irratti gajafu jedhu. Ibiddi kun hin gubu ibidduma kanarra ejjetan. Isarra gajafan. Dibbee fuudhanii maal fuudhanii cawatan. Waan cawatantu jira. Akkas yoo ta'e hafuurri nuu dhufa jedhani. Amma godhamaaru kana jechuudha. Bifa jijjiiratee dhufe
Bakka isaatu wal jijjiire akka isaatu jijjiirame. Akka isaatu jijjiirame wantichi sanuma. Ammayyaa'ee waan jedhamu biyya ammayyaa waan ta'eef amma maali isa fooyyessee haala kanaan dhufe. Kanaaf biyyoonni amma siin jedhu sun illee fuuranii fuuruu ofiitiin guddatanii biyyi sun jijjiiramee sadarkaa kana gahe malee malaleedhaan waan bakka hin jirre wayiitii dhufee wanti isaanii guutame wayiituu hin jiru. Maal jedhe Yesuus yeroo lafa kanarra ture darasoota gidduutti maal harkaa qabdu jedheen. Barbaadanii daa'ima san arganii miti. Waan isaan harkaa qaban sani Waaqayyo maal godheef eebbisee. Eebbisee namoota baay'ee nyaachisee irraa hafe. Alaazaariin illee hinnaa du'aa kaasu maal waan isaan danda'an haa godhaniif maal dhaqaatii dhakaa irraa garagalchaa. Yesuus maalaleen dhakaallee irraa garagalchuu hin dadhabe hin dadhabneeyyu. Yesuus maal barbaada akka sagalee Waaqayyoo irratti dubbatetti nu qooda fudhannee akka itti eebbifamnu barbaada. Waaqayyoon waan dandeenyuuf isa gaafannaa amma ibsootan achi dhaqee yoo dhaamsee jedhe ibsoon kun nurraa dhaama. Waan dhaqee dhaamsuu an danda'u san yaa waan dhanamee ibsoo san hin dandeettaati dhaamsi jennee nutu ajajaa. Dhadhee waan san godhuu waan dandeenyu. Nu ka Waaqatti gaafannu waan godhuu hin dandeenyetti ati yaa Waaqayyo ol ta'etti nu gargaari jenna. Waan lafa kanarra jiru waan nu xaarree isin xaaraa dafqaa bulaa nuun jedhee nu kenne sani hojiin samittuu bee hin jira. Xaarii akkanaa walirraa saamuun kun hin jiru malee wanti hojjannu muluu waan eebbifameef achitti hojjetaa. Hojjachoon eebba. Namoonni hubachuu dhabeeru malee hojjachoo akka abaarsaati ilaalu. Eebba. Atiin dandeettee hojjettee waan wayii obruu kan kee hojjetachoon sun Waaqayyotu si eebbise fayyaa si eebbisee umrii si kennee kennaa barbaachisu hundaa si kenneef. Ammallee kootuu baay'isii kanallee kootuu baay'isi jettee situ isaa yaayaa hin jiru. Wanti ta'ellee ammoo hin jiru argaa jirra. Dhugaatti wanti ta'e suni wanti amma isaan qaaqan kun martinuu kijiba. Namni sobamaa jira. Deentichi bara dhumaa irratti maal godha? Samii irraallee ibidda haga buusisitti maalalee adda addaa hojjeta. Maalalee adda addaa kan warroonni maalalee hordoftamuun eenyuun barbaadan jedheen Yesuus. Kanaaf isaan gaafate. Kanaaf bara kana of eeggachoo kan barbaachisu amma wanta hojii qarasiin jedheen jirraanti hojjattii san dhoogee xurrisee lafa kaayeet namni hiyyummaa gadi sanii akka deebu wali qabeeti seexanni gara qilee oofaara ilmoo namaa. Namni hubachuu isa barbaachisa. Biyyoonni kunniin kadhannaan dhugaa akkuma gara kaafte. Kadhannaa qofaan guddatanii ka jedhu argine. Ameerikaan kadhannaan guddatte, Awurooppaan kadhannaan guddatte ree hin hojjetan. Cimanii hojjetan. Chaalenjii sanniin keessatti. Biyyoonni akka Chaayinaa, biyyoon akka Noorz, Saawus Kooriyaa, biyyoota kanaan dura baay'ee ikoonomiin isaanii gad aanaa ture. So amma guddina irratti argaman maaliif hin hojjetan kutatanii hojjetan. Nu hojjannee yennaan fakkeenya fagoomaaf deemu waggaa 5 keessa Finfinneen kennan jijjiirameera. Maaliif waan hojjanneef yoo hojjanne hin jijjiiramna malee kadhannaan dhugaa waan nu qabnu irratti nu eebbisaa. Wanti warroonni Israa'elii maal ta'an wanti isaan qaban hunda ka eebbaati jedhemi. Warri ollaatu meeshaa isaan ittiin safaratan san mee akka keessan san nu haa barakatu jedhanii dhufanii irraa ergifataa turani jedha. Kanaaf Waaqayyo akka harki keenya hojjetu nuu kenneera harka keenya. Sammuu keenya nuu kenneera. Kan inni itti fayyadamnee hojjechuu nu barbaachisa. Innaa wanni kunniin raajota sobaa hin kadhan jedhame sun amma argaa jirra. Maatiyoos boqonnaa 24 irratti dubbatu san jechuudha. Kanaan sobamuu nu barbaachisu. Hojii keenya hojjennu Waaqayyo hojii keenya nu eebbisa.
Waaqayyoof galannaa ta'u. Meeqa kana cinattis waa'ee maatiiti sagantaan roga jireenyaa keenya har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu gorsa maatiiti. Dhugaadha. Maatiin baay'een hin kadhatu. Kadhachuu isaanii waa tokkollee nu hin morminu baay'ee jajjabeessina maatii kadhachuu. Isinuu sagantaa keenya kan gaafa duraa irratti maatiin jabaan maatii sagalee waaqayyoollee dubbifatu maatii kadhatullee maatii of danda'a ta'uutu irra jira jettanii. Hirkataa kan hin taane ka waaqa irratti yoo hirkate immoo ka waaqa irratti hirkatu. Egaa kadhannaas hin morminu nuyi waaqayyoo waaqessuus hin morminu waaqeffachuun waaqayyoon aknoolejii gochuudha. Inni waaqa keenya akka ta'e beeksisuudha. Egaa faallaa sana ammoo seexanni kanuma daayivertii godhee akka namni karaa malee hubatu gochaa jira. Sana cinattis amma maatii wanta balaa keessa buusaa jiru keessaa wantoota egaa isin waa'ee biyyoota guddatanii waan kaastaniif hin gara kana dhaqee balaan gaa'ilatti adeemaa jiru baay'eetu jira. Achi keessaa dhaloonni amma jiru akka addaatti ka sodaachuu jalqabne hiikoon namni gaa'ilaaf qabu xiqqaachaa dhufeera. Seexannis falaasama adda addaa fidee namoonni even karaa waaqayyo jedhe sanaan addattiyyuu hin danda'ama. Hamma jedhee namni amanutti ga'eera. Mi waan kanarratti waan dubbattan muuxannoo jirus yoo nuu qooddan gorsa qabdanis akka nuu qooddan hin barbaada. Yaa bareeda. Wanti kun martinuu maatii irraa eegala jenneerra ijoolleen waan kana yaadaattu maatii keessaa dhufteetti. Kanaaf ijoollee teenna kadhannaan seera kitaabni qulqulluun jedhuun duratti kaafneerra. Kitaaba uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti waaqayyo nama akkamitti akka uume achirraa kaafnee yoo ilaallee jennu waaqayyo dubartii lamaa miti ka uume takkatti. Lamaanuu dhiira godheeti miti ka uume. Tokko dhiira tokko dubara godhee uume. Achi hoo baay'adhaa addunyaa kana guutaa jedhee waaqayyo eebbisi jechuudha. Kanaaf hennaasan diintichi yeroo hundaa waan waaqaa irratti faallaa hojjechuudha. Faallaa wannaansoo guddaa irra jirra. Barri dhumaa kun wannaansoo guddaa keessa jira. Wannaansoo san keessaa manni kadhaa gariin akka haga eeyyamiitiin illee deemaa jira. Manuma ofii waan waaqaa qaqanii ofii ammoo maal qaba namni akka ofii barbaade yoo ta'e hoo. Sagaleen waaqayyoo hoo. Namni abboommii waaqayyoo cabsuu baay'inarraa kan ka'e amma maalirra ga'eera maal qabaa saalli lamaan yoo wal fuudhe rakkoo maal qabaa isaan illee tiriitii godhuu qabnaa ka jedhutu jira manni kadhaa gariin. Utuu haasofnu paaster yeroo biyya Itoophiyaa kana keessatti maqaa dhaabbata sanaa dha'uun barbaadu garuu yeroo dhiyoo keessatti kun ishuu cimaa ture. Namoonni baay'ee irratti wal falmaa turanii waldaama baay'ee pirinsipildii ta'ee caaseffama sirrii qabu sadarkaa idil addunyaatti fudhatama qabu guddaanii jarreen kan ofirraa fageessuun illee nurra hin jiru isaan illee obboleeyyanuma keenya. Maallaqa isaaniitiin wangeelan tajaajilaa isaanis immoo nutti makatan yoo jiraatan rakkina hin qabu kan jedhu ishuu guddaa ta'ee rakkinoota uumaa jira waldaa kiristaanaa keessatti. Babal'achaa jira barmaati kun biyya kanatti jechuu fedheen. Yaa biyya keenya illee seeneeraa. Biyyoonni akka mootummaatitti waliigaltee uumanillee ni jijjiiranii sanniin kaasuun barbaannu nu akka waldaatitti garuu kana hin balaaleffanna. Manni kadhaa kenna kitaaba qulqulluun hordofa kitaaba qulqulluun masakkama kitaaba qulqulluu irratti waan hin jirre amma fidanii uumuun diintichi hojii isaati. Inni hojii masaa hojjetaa jira namoota haarawaa ta'ee maaliif akkana ta'a jedhee haga mana amantaallee seeniitii ga'e malee waan duratti siin jedhaa ruube namni amantaa hin qaba jedha hin beeka jedha ufi hojiin isaa ka biraati. Hojii masaan hojjetaa raabe ammallee. Kanaaf ka kitaabni qulqulluun seera godhee kaayee jiru akkuma abboommii 10 keessaa cabsaa dhufanii arfaffaanillee akkuma cabe kaawwanillee cabsuuf deemamaara jechuudha. Kanaaf kun akka hin jirre ijoollee keenya barsiisuu nu barbaachisa. Mana keenya keessatti illee itti kadhachuu nu barbaachisa. Kun inuma eegama. Bara looxiif allee ture mire gara dhumaatitti ennaa dhumeetiin jedhee maal ta'a dhiiraaf dhiirti ol fuudhaa turan. Achi waaqayyo maal godheere magaalattiin sun hammeenyisii
waan guddateef maal godhe ibiddaan balleessa jedhee mire amma innaa santu dhufaara beek seenaan deebee dhufaara beek argite ammallee gara dhumaa waan dhufaaruu fi huma san godhuuf deemaaran innaa san ammoo innaa cubbuun baay'atee haga darbee jedhee maal ta'a waaqayyo murteef dhufa jechuu hinnaa kana keessatti kanatti makamuun kana yaaduun wanti si gaddisiisu ammallee gara biyya sanii deeba kaarikulamii mana barumsaa keessa galchaniiti ijoolleen amma baay'ee ka gaddu maal ijoollee fi warroonni biyya alaatti barsiisan ifeeggannaa guddaa godhuu isaan barbaachisa. Kaarikulamii keessa seensanii ijoollee xixiqqoo baay'ee xixiqqoo atin saala kan kee filachuu dandeetta jedhanii barsiisanii daamatii takka kan hubeennu jechuudha biyya sanitti. Innaa galtee abbaa ofii gaafate abbaa an dhiira moo dubartii jettee gaafatte laalime daamatii xiqqoo waggaa 6 waggaa 7 akka shakkitu seexanni argite keessa galchaara. Waan barbaadde filannoo qabdanii jedhanii barsiisan mana barumsaatitti. Biyya waan hin jirus jedhe sanii bar. So ijoolleen akkana gaafa guddatte kanaaf manni kadhaa kenna beektaa dhugamaan galanni waaqa haa gayu mul'ata mana kadhaa kennaa waaqayyo kenneef mana barumsaa kenna qabna. Warroonni mana barumsaa irrallee hojjetaa waan tureef warroonni mana barumsaa keessan dhiiftanii haay kaantu sirriitti barsiisaa achitti baay'ee ani isiniif gadda dhugumaan isinin jedha. Barumsa addunyaa suni saayintistii yoo taatu itti nafu waaqa wallaaltee saayintistii yoo isinii taate maalis fayyaddi ijoolleen homaan fayyaddu mana barumsaa adventistii galchaa yoo carraa dhabdanii achi mana barumsaa adventistii galchaa maaliif yoo xinnaate waa'ee kadhannaa waaqaa argaa dhagaa guddatti ijoolleen sun barumsi yoo dhufuullee baate yoo ta'ullee baate waaqa namni qabu kufeen kufu dhugamaan isiniin jedha. An kana dhugamaan jala sararee dubbadha. Xiyyeeffannaan kenna ijoolleen tana doktorii saayintistii nu haa taatu moo cinqiin kenna waaqa haa beektu dura waaqa haa beektu afirrisiifnu yaa fira koo. Warroonni waan kana dhagayaa jirtan ijoollee teessan hamma danda'ameen yoo magaalaa keessan keessa manni barumsaa adventistii jiraate yeroon amma itti dhiyeessitaniin yeroo kana nullee ammoo mana barumsaa kenna dorgomaa akka ta'u irratti haa hojjennu. Maaf akka kaawwanii ta'uu dida hin ta'a. Ammallee seexantichumatu kuun akka waan caaluutti fakkeessee ijoollee achi fidaarra malee fiduu hin qabnu. Kanaafi balaa guddatu dhufaara akkuma ati jettu. Waan kana mana kadhaatiif barsiisuu qabna. Ijoollee teenya manatti barsiisuun nu barbaachisa. Waa'ee miidiyaa lamuu itti dhufna. Miidiyaan gumaacha inni godhaa jiru keessaa tokko kana ijoollee miidiyaan isaan wanti isaan laalan jechuudha. Miidhaa guddaa fidaa. So ijoollee keenya haala kanaan haa hordofnu. Maal ijoolleen teenya maal hojjetaatti? Maal laalaatti? Hojiin isaanii maal? Hennaa kutaa ofii seenan kutaa ofii san keessa cufatanii maal godhaatti ijoolleen? Maal laalaatti? Wanti laalaatti sun maal inni? Moobaayiliitti kenninee yookaan dhiifnu ta'a. Ijoolleen sammuun isaanii gara biraa deema jechuudha. Kanaaf balaa gaa'ela irratti dhufaa jiru kana haa barsiifnu. Dargaggoota illee asumaan ka barsiisu. Ikonoomii ilaalaa anama kanan qabu fuudhuun irra hin jiru hin turra akkana taana. Waan dandeettan godhaa kaan waaqayyo sin gargaara gaa'elli eebba inkaareejii sin godha. Gaa'elaan booda eebba guddaa argattan. An dhiifama naa godhaati yeroo jaartii tiyyaan amanaa tiyyaan walitti dhufnu qabeenyi guddaan qabu hin jiru barsiisa. Barsiisaan waan qabuun beektan. Uma tokko qabu. Uma tokko qabnaa mire. Isii irratti achiin booda eebbi achiin booda dhufu. Waaqayyo nu eebbise. Hennaa waan jiru namni gariin soofaallee bitee kaanillee bitee waa maraa qopheessee ka'eef intala fuudha. No. Yoo qabaate qopheessuun illee mishaa. Garuu ammoo waan dandeette godhaatuma ani girmaa'ee ta'uu hin danda'u. Yoo inni qabaataa ta'e anillee akkuma isaa ta'a uummanni guuta. No kiraayiteriiyaan keenya eenyu waaqa bakka. Waan inni jiraachisaa waan qabnu goone kaan ammoo itti kadhanna waaqayyo. Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo yeroo hundaa nama hojjetatu. Nama fuuruu fiitiin dafqee jiraachuu barbaadu biraa hafee hin beeku. Yoo ati ciifteeti si laala jedhisee
maalirra si eebbisa ati maramtee jirte obboroon kaatu hirriba jaalatta hin sochootu lafti kan kee achitti marga baase asuma teettee waa kadhatta no hojjachuu qabda baatee waan ammoo maal godha si eebbisa so balaan dhufaa jiru baay'ee cimaadha waan kanarratti manni kadhaa kennallee irratti hojjachuu qabna martinuu warroonni waan kana dhagaarru xiyyeeffannaan irratti yoo hojjanne malee hinna hamaa keessa jirra manni kadhaa kenna kana dhibbaan dhibbatti hin deeggartu. Ulfaadha paaster kanaan ol qabsiisee isin waa'ee elektirooniksii kaastaniittu mana keenya keessatti egaa akkuma humni keenya nuu fayyametti meeshaalee elektirooniksii qabna daa'ima keenya wajjin maatii keenya wajjin hariiroo nuyi qabnu hamma ta'e karaa negatiiviliis ta'e poozitiivili affeektii gochuu hin danda'a. Kanaaf kanaan ol qabsiisee namoonni yeroo baay'ee inumaayyuu year of individualism jedhu namoonni humtutuu mana keessa jiraatanii adda adda ba'aniiru qoba jiraatu jedhu. Kana wanta ajabdan qabdu waldaan kana irratti barsiisi isheen gochuu qabdu baasaroonni keenya miidiyaan keenya dargaggoonni keenya awareness dammaqiinsa maalii qabaachuu qabu kanarratti mana dhaabuun qofti maatii horachuun qofti gaa'ila dhaabbachuu qofti ga'aa miti garuu manuma keenya keessatti seexanni karaa salphaa ta'een kontiroolii gochaa irraa jedhanii namoonni gungumu isin kana wanta ajabdan qabdu. Yaa manni kadhaa kenna waan kana bal'inaan irratti hojjetaatti akka faamilii ministiriititti yookiin akka maatii dipaartimentii kennatti jeneraal konfiraansii irraa jalqabee jechuudha. Ji'a sadiin duratti maxxansisiifneerra waa'ee miidiyaaf maatii innaa isa irratti teknikii adda addaa waan kana akkamitti to'achuu akka danda'ani guyyaa elektirooniksii ittiin fayyadamne jedhanii akka guyyaa argitee kadhannaaf sooma adda baafachuun maatiin akka maatiititti adda baqqa hin tudhu waan kana jedhanii ta'anii hinnaa waliin taphatan hinnaa waliin waaqeffatan godhachuu akkasuma immoo si maalalchisa barreeffama san irratti heennama seenan akkuma kophee baafattee seentaami kophee baafattee hinnaa seentu baaskeetii ladda gootee moobaayilii keellee baaskeetii san keessa seentee keetteet seenta namni dhufu martinuu maatiin achi keessa kaa'e keessa godha. In seenaa free of electronics yeroo muraasaaf guyyaa tokkoof ta'uu danda'a galgala saniif ta'uu danda'a akkas godhuudhaan namni uf barsiisuu qaba yaada jedhu dhufeera. Torbaan darbe keessa miidiyaa tokko irratti wanti ilaalee nama ilaalchise namni moobaayilii lafa kaayuu waan hin barbaanneef zeebraa laalaa darbuu waan hin dandeenyee fi zeebraa addaa ka ibsoo argite ibsoo lafarra ibsaa yoo akkana waan deemtuuf achumaan yoo ilaalte argita jechuudha. Heennama addaan bahee laalee karaa deemuu dhabeera namni lafa kanarra biyya akkasiitu jira. Namni hinnaa rafu hinnaa nyaatu hinnaa waaqeffatu amma suutuma suutaan gara cheerchii illee dhufaara amma cheerchii keenya nama moobaayilii akkana godhuu jira cheerchii seenee namnummaan guddaanu gurguddaan jechuudha machuurdii namni ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Anna oduu gorfamu inni maal godha kan moobaayilii irraa oduu achirra lallabamu moobaayilii irraa kitaaba qulqulluu sababatanii guyyaa sanbataa maal godhuuf kitaaba moobaayilii qabatee dhufa yoo kitaaba qulqulluu banatee dubbisee achumaan maal godha achi taa'ee ka feesbuuk ilaallutu jira. Wanni kun balaa guddaa namni ijoolleen illee gamana qabateet haati gamanaan qabateet abbaan gamanaan qabateet ufii mana tokko keessa jira ufii ammoo biyya jira akkas godhaa yeroo waaqeffannaa fudhataa jira namni iduu laalu waaqeffannaa dagata balaa guddatu dhufaa. Kanaaf miidiyaa kana hinnaatti fayyadamnu waan gaariif illee fayyadamuu dandeenya amma ka jedhaaru one voice 27 kanarratti wangeela ittiin hojjechuu dandeenya. Kun akkuma jiru ta'eeti garuu ammoo haadha manaatiif abbaa warraa gargar foo'eera amma. Haati manaa duddaan gamas deebitee isiinillee moobaayilaa innillee duddaan garas deebee siree mallee erga seenan hin booda mul'isaa jira amma miidiyaa waan akkasiitu jira. Kanaafi waan kana nu warri waaqayyoon hin beekna jennee
waaqayyoon filamne wanti dhufu martii nu fudhatee lufuun qabu akka lolaa bishaanii. Hin fayyadamna garuu ammoo maali lubbuu teenya tana goonee waaqa caalfannee faanaa hin deemne. Itti fayyadamna waan gaariif itti fayyadamna. Hennaa laaluu qabnu ilaalla. Hennaa kaan ammoo hojii kennaaf akkasuma immoo sagalee waaqayyoo irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa. Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaa. Kanaafi waan kanniin mana keessatti to'achuun barbaachisa. Akka nun to'anne wanti waaqa caalaa nu to'ate martinuu maali waaqeffannaa dharaa nutti ta'a jechuudha. Nutti ta'a. Ganama akka hirribaa kaaneen maal argina maal laalla. Ganama akka kaaneen waa kadhannamoo dura moobaayilii keenya fiinnee ilaalla. Mee dhugaa haa dubbannu mee wal haa gaafannu ufaa gaafannu namni hirribaa dunkaana hiixataatti moobaayilii soqata. Ijji nuun banamne akkuma banamee irra akkasitti bane haga deebee sirriitti deebi'u isarraa addan bahu. Akkas ta'uu hin qabuyyuu. Akka fayyaatitti illee akka rakkoo fidaaru dubbatamaa jira. Fayyaa namaatiif. Hafuura keenyallee miidhaa fayyaa keenyallee miidhaa waan kana laallachuu qabna. Dhugaadha waaqayyo sinaa eebbisu paaster kun rakkoo ulfaataadha sodaa amma dhaloonni kun illee qabaachuu qabudha dheena mana akkuma isin jettan waa karaa hundumaanuu miidhuu danda'a akkuma kana immoo yoo galagalchine karaa gaarii gooneetti fayyadamuu illee dandeenya akkuma jalqaba kaasaa turre kontentiin murteessaadha maa inni wanti nuyi itti fayyadamnu billaan itti mana keenya keessatti shunkurtii murannu yoo gara malee seeraan alatti fayyadamne namallee ittiin ajjeesuu numa dandeenya. So namoonni baay'een ijoollee hin qabani. I'm sorry yeroo baay'ee daa'ima carraan waa'ee maatii kaasuu yommuu dhufu daa'ima warri hin qabne itti dhaga'ama. Amma garuu seexanni warra daa'ima qaban illee akka isaan utuu daa'ima qabanii daa'ima dhaban gochaa jira. So mee kanarratti eejiidhaan wal qabate jechuun umurii fakkeenyaaf gaappii qabamtiire dargaggeessi tokko waqtii ta'e yookiin ijoolleen tokko umurii ta'e keessa yeroo ga'anii iddoo isaanitti wantoota adda addaaf exposure waa adda addaaf saaxilamuu danda'an jira. Maatiin amma gulantaa daa'imni isaa keessa darbaa deemu attamitti to'achuu qaba yeroo umuriin isaa waggaa 5 tokko hanga 5 jiru attamitti tiriitii gochuu qaba yeroo achirra darbu sadarkaalee gulantaa jireenyaa waaqni nuuf kaa'e kanayyuu beekuun keenya akka maatiitti amma waan kanarraa nu tiksuu danda'a. Maatiif waan kanaan wal qabsiistanii gulantaa isaanii keessatti fakkeenyaaf mucaa waggaa 5 mucaa waggaa 1 nyaata jajjabaa nyaachisuun hin danda'amu. Akkaataa umurii isaaniitti maatiin sooraa guddisuudhaaf kan hafuuraas kan fooniis irra guddeessa waa'ee jireenya hafuuraa irratti xiyyeeffanna waan ta'eef hordoffiin umurii isaanii wajjin wal qabsiifne gochuu qabnu maali kanarratti utuu yaadanuu laattanii. Bareeda amma daa'imman xixiqqoo maatiin gareen moobaayilii isa jennu bitee harka kaaya. Ijoollee tiyyaa umurii hagam yoo geettu kan moobaayilii bituun na barbaachisu. Faayidaan isaan fayyadu maalinni? Jalqaba wantummaan kun maaliif dhufe? Namni bilbila akka walii bilbilu akka wal qunnamuu yoo bakka miidhamaa jiraatan dhaqqabaa jechuuf waan kana. Ijoollee waggaa 5 waggaa 6 waggaa 10 nu biruma jirti nu biruma oolti maal godhuuf waan san binnee itti kennina. Eenyutti akka kennuun akkasuma ammoo maal banatti ijoollee waan banattutu jira miidiyaan adda addaa Instagramiin jira Facebookiin jira waa baay'ee jira mire waan kanneen yoo hagam geette eeyyamnee fi isaaniin banadhaa jennaan. Akkuma seeraatittuu namni tokko gaheessa yookiin ammoo akka jedhu akka biyya keenyaatti namni waggaa 18 yoo gahee jedhe namni kun at least adda baafachuu gaheera. Ijoollee umrii sanii gadi jirtu binnee gaafa itti kenninee harka kenne ufuma ajjeefne jecha ijoollee sana. So waan kana laallannee gulantaa isaanii daa'imman didiqqoon maal barbaaddi? Kachiyoolii sun maal barbaada? Ufit dhiyeessuu qabna. Ijoollee barsiisuu barbaadna ufit dhiyeessu akka nurraa fagaattu dhokattee akka jettu
odoo hin taane firii taanee akkuma akka kan nama kiristaanaa tokkootitti ijoollee jaalalaan ofi dhiyeessinee yoo jenne nu sodaatti moo nu jaalatti ijoollee wanti nu kabajituuf waan nu jaalattuuf moo waan nu sodaattuuf yoo waan nu sodaattuuf taate nu duuba dhokattee waan san godhuu dandeetti yoo waan nu jaalattuuf ta'e ammoo yoo isaan bira hin jirrellee waan nu argitu wayi nuuf fakkaata nu amma waaqayyoon seera isaa ka'eennuuf waan sodaannuuf moo waan jaalannuuf akkasuma jechuudha waan jaalannuuf ta'uu qaba yoo waan jaalannuuf ta'e maal taana namni nu argees nu arguu baates hennaanillee hennaan alallee yoo ta'e maal goona waan sanii abbu'a gaaf tokko isaan wal argina jennee waaqa keenya san waan inni nu ajaja san raawwanna jechuudha kanaaf ijoollee teenna akkuma nu barsiifneen akkasitti barsiisu kaan ammoo barsiisuu callaan hin ga'u waaqayyo akka nu gargaaru waaqa kadhachuu waan dhiwaa hundaa hin danda'a yeroo ammaa kan to'anneellee hin dandeenya to'anneellee hin dhoogina jechuu hin dandeenya yoo waaqayyo nu gargaare malee dhugama yeroo waaqa fotti jilbiiffannu dipaartimentiin ana irratti hojjedhu tokko kadhannaadha baay'ee na gammachiisa hawwatiin yeroo baay'ee haadholeen bu'aa jiran amma bakka bakkatti waa'ee ijoollee ofii ijoolleen nama harkaa baay'aatti ijoolleen maqamaan qaamwaan mana jirti malee mana hin jirtu yaannisii ala jira kanaafi kadhannaa nu barbaachisa nu warri abbootiillee akkasumatti kadhannaa garee kadhannaa uumnee kophattillee qabaachuu qabna gareenillee barri kun bara faarsuuf gorsuu callaan keessa darbinu miti kadhannaan bara keessa darbinu yaa firako jilbiifachuu nu barbaachisa waaqayyo akka ijoollee teenna harka ofiititti akka nu qabatu akka inni nu to'atu yoo inni to'ate malee yoo miidiyaan kun to'ate qilee galcha seenaa akkamii dhageenna seenaa akka namaatitti kan nama waliin haasa'u chaattii kana ijoolleen isa wajjin haasoftee miidiyaa irratti dhaganu uf balleessantu jira uf wajjeessantu jira dargaggoon ijoolleen waggaa 12 waggaa 13 waan hamaa keessa jira kanaafi waan kanneen xiyyeeffannaadhaan irratti hojjechuun barbaachisaa kanatu dhufaara jechuudha. Galatoomaa paaster yeroon keenya waan dhumeef ergaa dhumaa tokko qofaachumaan itti dabaltanii akka waan gorsitan hin barbaada yeroo dhiyoosii waan egaa waa elektirooniksiitiin kaafnee maatiin akkamitti qabu qaba ijoolleen akkamittiin to'achuu qabu ka jedhu laalaa irraa namoonni baay'een yoo deemne nuuf wayya yeroo akkasii kaasee ani hin jiru fixadheera waan akkasii jedhaniitu sooshaal miidiyaa irratti ba'anii achii booda of dhabamsiisaa jiru addunyaan keenya yeroo hamaa keessa ga'eera so wantoonni kun utuu kun hin dhufin dura saayinii karsarii agarsiisu wayii qabaachuu danda'a maatiin milikkitoota ijoollee isaanii irratti hordofaa deeman ilaalchisee wanti isinitti himtan jira asuma kanumaan goolamna yeroon keenya waan dhume galatoomii wanni kun amma baay'ataa dhufeera namoonni hennaa mallattoon waan kanaa namaan adda bayuu kophummaa filachoo nama wajjin ati nama wajjin yoo haasofte nama wajjin yaada kan kee yoo qoodde waaqayyo saniif nu uumeera waan ta'eef kophaa nu uumne waaqayyo namni isa barbaachisa jedhee addaami kophaa ta'uu isa barbaachisu namni namaaf qorsa namni namaaf bu'aa qabeessa yaada kiyya yoo sitti qoodadhe anaaf hin gooma hin wayyadha jechuudha kanaaf yeroo maatii qabaachuu yeroo maatiitti namni kun yoo kan nutti makamne an kopha manaa wayya hojjuma ta'a jechoo gaafa jalqabe shakkuu qabna waatu jira jechuudha namni kun jireenya addaa nama addaa qopheeffateera kaas moobaayilii keessa jiru wayi kan beekamne wayi isa saniin gaafa haasa'uu jalqabeetiin jedhe hojja fi gaafa haasa'uu jalqabe faaruu tokko jira faaruun durii bara dhumaa namni ufitti haasa'aa deema qilleensarraa walitti haasa'a nu ijoollee taanee faaruun kun ba'e yoo san moobaayiliin hin jiru milikkitiin isaa kanaa jedha faaruun sun kanaaf namni akka waan maraatee ufi qaaqaa deema yaada adda addaatiin yaada kaniin fudhatame jechuudha so ijoolleen maal akka laaltu eenyu waliin akka taphattu hiriyyaan isaanii eenyuun akka ta'e adda baafachuu nu barbaachisa
gaafa kana beennee jennu wanti irra gorsinoo jiraate gorsuu, wanti irratti gargaarsa barbaadanoo jiraate gargaaruu, dhoowwuu. Maaliifi Waaqayyo nu kenneedha ijoollee kana ennaa nuuf kenneetiin jedhu isaan kunuunsu. Hafuura ragaa irratti maal jedhaa? Ispeeshaalii warroonni keessattuu haawwatiin ijoollee ufii kunuunsanii gaafa samiin gaanii fi ijoolleen tun samii gaafa seentee jedha kitaaba isaa irratti. Akka nama lubbuu haarawaa deebiseetitti isaanii laakkaawama. Gonfoon isaanii saniin dabala jedha. Gonfoon nu eeggatu lubbuu gara mootummaa Waaqayyoo akka finneenimi isaaniillee akka nama haarawa baanii bee gorsaniiti miti. Ijoollee ufii dhalan san ijoollee ufii san gaafa akka seera sirriitiin guddatan godhanii jedhanii Waaqayyo isaaniif laakka. Waan Waaqayyo irraanfatu dagatu nutti hin fakkaachuu hin qabu. Waaqayyo gatii kennaaf. Kanaafi ijoolleetiin hamma danda'ametti Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Bara hamaa keessa jirra haala kanaan. Kanaafi waa'ee namoonni akkasitti balleessiiti kanneen namni gaafa Waaqarraa badee sibiila kana Waaqa godhate isumatuma sakka jechuudha. Hinjifatameera namni sun. Ufiin deemaa hin jiru. Waatu oofaaraan wanta sanii dabarsee uf kenneera jechuudha. Gaafa dabarsanii uf kennanii daminaamini hunaallu jira. Akka uumaayyo. Kun amma gadaantummaa laala argite. Achi bakka ana argitaniiyyuu allixaa jira jedhee namni gowwummaa argite. Namni sheexana hordomuuf gowwaa. Beekaa of se'a malee wallaalaan gowwaan namaa gadii akka sheexana hordofuu hin jiru. Sheexanuma jechuudha. Sheexana hordofuu jechuudha. Namni gaafa isaan masakkame. Kanaaf ufaa gaafa eenyutu nu masakkaaraadha. Hafuura Waaqayyooti moo hafuura hamaa sammoo buutii isaa salphina hafuura hamaa yeroo hunda. Waaqayyo sinaa eebbisuu jecha dhuma waan maatiidhaaf addatti dhaamta yoo jiraate carraan isinii kenna dhaamsa dhumaa kanan qabaaf waan jettan yoo jiraate. Maatiidhaafi akka mana kadhaa kennaatitti ji'a lamaan booda yeroo tokkummaa ka jedhu qabnaa torbaan kadhannaa sanitti seeraan haa hirmaannu. Waa'ee miidiyaa kanallee achirratti sirritti ifee taa'ee jira. Kanaaf isa hordofaa jedha. Ciminaan ammoo waa'ee ijoollee kennaa qofaaf soomaaf kadhaan isaafotti jilbiiffachuun barbaachisa. Hammeenya dhufaa jiru. Waan dhufaa jiru. Biyya keenyatti kunoo dhaga'aa jirra. Namni garaa olii jabaatee haatiniif ilmi abbaaf ilmi maatiin tokko dheenna kana waan nama gaddisiisu. Ilmi immaan isiin deette deebee haadha ofii yoo gorra'u yoo qalu bara hamaa keessa jirra. Ijoolleetiin aman haati sun maal gooti? Kunuunsa addaa mucaa gootuuf maallaqa nama kennituuf dhossaa kenniti. Haati dhossaa kennitiin hennaa abbaan dhoggu haadha dhossaa waa isaa guduunfitu. Jaallateetii mitiife deebeetuma isii ajjeese dhabee jennaan. Waan sana maallaqa isiin dhossaa kennituuf san dhabee jennaan deebeetuma ajjeese. Ijoollee teenna hin gargaarra hin gammachiifna jennee akka gara biraa hin oofne ufaa eeggannu. Jaalalli isaan hin jaalanne yoo jenne waan sanniin mara barsiisu. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Ijoollee adabaa jedhaami. Adabaa jedha. Namni hin adabamne maal? Nama diidaa dhufe jedha. Abbaa miti jechuudha. Abbaan tokko yoo ijoollee fi adabee ijoollee fi hin gursine inni abbaa miti jechuudha. Kanaaf abbaa ta'uu kenna haala saniin haa hordofnu guyyaa guyyaan eessa baate eessa galte jennee ijoollee keenya haa hordofnu. Waaqayyo nu haa gargaaru, haa jabaannu, haa barsiifnu ijoollee keenya. Damee maatii kana mana kadhaa hundattuu haa cimsinu. Warroonni mana kadhaa keessa jirrullee mana kadhaatiin ala warri jirrullee maali Waaqa waa hundaa sirreessuu danda'u kanatti dabarsinee haa kenninu ijoollee keenya. Waaqayyo hin sirreessa.
kana fakkaataa eebbifama. Ulfaadhaa paaster baay'een isin galateeffadhaa yeroo dheeraa baay'ee sa'aatii hin qabne keessaa nu qooddanii asitti argamtanii sagantaa keenya bifa miidhagaa ta'een gorsa ajaa'ibaa nu laattaniif kabaja guddaa isinii qabnaa ulfaadhaa. Gar fuulduraallee immoo gorsa maatii karaa sagantaa keenya kanaa dhuftanii uummata keenya biraan ergaa yeroo waan yeroon kun barbaadu dhaloota kanaaf akka qooddan asumaallee waamicha isinii godha ulfaadhaa. Kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota sagalee abdii bakka jirtan hundumaatti kan hordofaa jirtan sagantaa kanarraa baay'ee barattaniittu irraa jireenyi keessan ijaarameera inni abdii qabna. Kanamaaf jenne kanarraaf jenne luba Baabsoo Gammachuu wajjin kan isiniif dhiyeessaa turre asiin goolabnee jirra. Yoo Waaqayyo jedhe immoo sagantaa biraatiin qophii biraan deebinee wal arguuf jirra. Ammasitti ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura. Gararka bulladi mamin bamni baabati bati Dusiti tu feu tu si kabalu adgaru challi sunu undu mapsite Iga ke kulkullu anak dangala sundu asna olchite Indilajida Enyuyu imbani anak titibati Gararka bulladi Mamin bamni baabati bati Dusiti tu feu tu si kabalu adgaru challi sunu undu mapsite Iga ke kulkullu anak dangala sundu asna olchite Anu nama jibbama undura goreda Nama folin tolle Jifatila Malko sitti tole Kana mararfate Sababi maliti Atkanna jallate Jalalli ke adda Ya moti Borisin abdadda
abdadha askoti. Sattu fakkaatti hin qabdu jaalallee garaa koo argeera jaalalaa kan nama hundumaa kee addaa michuu koo gulantichaa jabaan darbuu dadhabee harka koo naa qabeessituu na dabarsee olmaa keef gaalataa malee maalan jedhaa sin jaalladha.